Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Firiidam Miidiyaa dambalii gurguruu uummataa nageenya keenya kabajaa bakka jirtan sinaa ga'u jedha caamsaa torba 2026 oduu guyyaa irratti qindeeffame kan isin biraan geenyu taatii jalqaba irratti hanga footootu. Abuuti mannaa Itoophiyaan Suudaan waliin qindoomtanii jirtu jedhu ragaa fi itti gaafatamummaa kan hin qabne jechuun haalee akeekkachiisas kenne. Boba'aa sababa muddama naannoo hulaa galaanaa Hormuz jiru jeeqamaa jira. Libaanos Israa'el waliin nagaa barbaadde malee walitti dhufeenya dhaabbataa akka hin barbaanne beeksifte. Kooriyaan kaabaa karoora Kooriyaa kibbaa waliin tokko ta'uuf karoorfatte ifatti diigde. Puutiin yaalii ajjechaa sodaachuun torban hedduudhaaf masaraa lafa jalaa keessa dhokataa turuu gabaasni iccitii bahe saaxilee. OFM dambalii gunguba uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu hanga daawwalaa buutii amma oduu bal'inaan. Abuuti mannaa Itoophiyaan Suudaan waliin qindoomtanii jirtu jedhu ragaa fi itti gaafatamummaa kan hin qabne jechuun haalee akeekkachiisas kenne. Addi bilisa baasaa uummata Tigraay Abuuti mannaa ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa naannicha jeequuf Suudaan waliin qindoomtanii jirtu jechuun dhiyeesse gadi jabeessee haaleera. Addi bilisa baasaa uummata Tigraay Abuuti mannaa ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa naannicha jeequuf Suudaan waliin qindoomtanii jirtu jechuun dhiyeesse gadi jabeessee haalee himannaa kana ragaa kan hin qabnee fi qaama adeemsa sobaan xiyyeeffannoo jal'isuu jedhee ibseera. Ibsa caamsaa jaabaasin Abuuti mannaa kan guutummaatti ni waakkadha kan jedhe yoo ta'u gochichas ragaa kan hin qabne itti gaafatamummaa kan hin qabnee fi mallattoo barame kan sobaan xiyyeeffannoo jal'isuuti jedhee ibseera. Deebiin kun kan ifoome erga ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa dhiyeenya kana TPLF mootummaa Suudaan waliin hojjetaa jira jedhee himatee booda yoo ta'u gareen kun yeroo naannichi tasgabbii fi walitti dhufeenya ijaara gaafatu kanatti himannaan akkasii lola kan kakaasuudha jechuun haala ibsicha sochii tasgabbii naannichaa boorisu kamiyyuu keessatti hin hirmaanne hin deeggarres jedheera. Gareen kun waraana Tigraay keessatti gahee Suudaan qabdu yoo ibsu namoota rakkoo suukaneessaa irraa baqataniif deeggarsa namoomaa fi iddoo qubannaa kan kenne uummataa fi mootummaa Suudaanii jedhee. Gochi kunis haasawa siyaasaa jijjiiramu tajaajiluuf jedhamee jal'ifamuu hin qabu jechuun akeekkachi. Adeemsa nagaa irratti ejjennoo qabu irra deebi'uun kan ibsa TPLF uummanni Tigraay waliigaltee walitti bu'iinsa dhaabuu guutummaattii fi amanamummaa akka hojiirra oolu keessumaa deebii namoota buqqaanii obsaan eeggataa jiru jedheera. Waraanni keenya kanneen dhiya Tigraay jiran dabalatee deebiin kun nagaan tasgabbii fi adeemsi hordofeen akka raawwatamu mirkaneessuuf kutannoo qabu jedha ibsichi. Abuuti dabalataan gocha barame kan Itoophiyaa gara waraana haaraatti geessuu danda'u jechuun akeekkachiiseera. Kunis haasawa lola kakaasuu dhimma alaa waliin walxaxuu fi fedhii naannichaa madaallee hin qabne waliin hiriiruudha jedhee. Gocha akkasii biyyoota ollaa waliin walitti dhufeenya jiru laaffisuu qofa osoo hin taane Itoophiyaa waraana fedhii uummataa hin tajaajille keessa galchuuf carraaqa jedhe. Koolee jiran biroo dhabanis gareen kun furmaata nagaatiif kutannoo akka qabu addeessuun furmaata nagaa fi mariidhaan dhufu hordofuu irratti cimaa ta'uu ibsee. Kutannoo nagaa tasgabbii fi qunnamtii ijaaraa qabnu haala ifa ta'een irra deebine mirkaneessina kan jedhe Abuuti marii amanamaa hunda dhaqqabaa fi bu'aa irratti xiyyeeffate kan duraan dursa hin qabne keessatti hirmaachuuf qophii ta'uu ibseera. Ibsichi xumura irratti qaamonni idil addunyaa dammaqinaan akka hordofan haasawa lola kakaasu akka kuffisan itti gaafatamummaa akka mirkaneessanii fi hojiirra oolmaa waadaa seename akka deeggaran waamicha dhiyeesseera. Abuuti nagaan itti fufiinsa qabu lola kakaasuun osoo hin taane itti gaafatamummaa fi mariidhaan dhufa jechuun xumure. Gabaan boba'aa sababa muddama naannoo hulaa galaanaa Hormuz jiruun jeeqamaa jira. Sochiin dippiloomaasii Ameerikaa fi Iraan jidduu jiru abdii uumaa kan jiru ta'us muddamni hulaa bishaan Hormuz irratti jiru dhiyeessii boba'aa addunyaa jeeqaa waan jiruuf gabaan inni itti gurguramu madaallee dhabee ammas rakkoo keessa jira jedhame. Sochiin dippiloomaasii Ameerikaa fi Iraan jidduu jiru abdii uumaa kan jiru ta'us muddamni hulaa bishaan Hormuz jiru dhiyeessii boba'aa addunyaa jeeqaa waan jiruuf gabaan inni itti gurguramu madaallee dhabee ammas rakkoo keessa jira jedhame. Akka gabaasa Rooyitersitti sababa danqaa jabaa hulaa bishaan kan dhiyeessii boba'aa addunyaa harka 1/5 dabarsu kanaan boba'aan caalalame gara Eeshiyaatti ergamu baay'ee xiqqaateera. Keessattuu boba'aan xiyyaaraa jeetti wal uggurri guddaan kan irra ga'e yoo ta'u dhiyeessiin naaftaa fi beenzilaas miidhaan boba'aa dhiyeessitoota qunnamuun sababa ta'een waggoota hedduu keessatti gara sadarkaa gad aanaa isa dhumaatti gad buuseera. Jeeqamni kun gabaa naannichaa keessatti gatiin boba'aa ol ka'iinsa guddaa akka argisiisu taasise. Reuters akka gabaasetti hanqina dhiyeessii fi sodaa ittisa geejjiba bishaan irraatiin wal qabatee Singaapur keessatti gatiin boba'aa xiyyaaraa 70% boba'aan naaftaa immoo 50% ol dabaleera. Washington karaan bishaan irraa sun bilisaan akka socho'u waadaa galtus sochiin dooniiwwan boba'aa ammayyuu guutummaatti hin deebine. Tarkaanfiin dippiloomaasii carraa kennuuf akka ta'e himamaa ture. Trump Iraan haala waliigaltee kanaa yoo hin kabajne ofirraa ittisuun niikulara kenna yeroo kamiyyuu caalaa humna guddaadhaan itti fufa jechuun akeekkachiisaniiru. Waliigaltichi yoo milkaa'e Strait of Hormuz hundaaf Iraan dabalatee banaa akka ta'u waadaa galeera. Nageenya calaqqisiisullee rakkooleen gurguddoon furmaata hin arganne.
Ameerikaa fi Israa'el sagantaa niwukileeraa Iraan dhaabuuf murteeffataniiru. Iraan yuuraaniyeemii baay'ee badhaadhina qabu kiloogiraama 400 ol akka qabdu tilmaamame. Iraan humnoonni USA naannicha keessaa akka ba'anii fi ugguri buufata doonii isii irratti akka kaafamu barbaadde. Yeroo ammaa kana dooniiwwan 1550 ol ta'an Istireet Hormuz keessatti kan ugguraman yoo ta'u, dinagdeen addunyaa bu'aa waliigaltee kanaa hawwii guddaan eeggataa jira. Libaanos Israa'el waliin nagaa barbaadde malee walitti dhufeenya dhaabbataa akka hin barbaanne beeksifte. Muummichi ministeera Libaanos Nawaaf Saalim ibsa kaleessa kennaniin mariin biyyi isaanii Israa'el waliin taasiftu waraana kan xumuruu fi nagaa waaraa buusuu fi malee normaalizeeshin akka hin taane ifa godhaniiru. Nawaaf Saalim ibsa kaleessa kennaniin mariin biyyi isaanii Israa'el waliin taasiftu waraana kan xumuruu fi nagaa waaraa buusuuf malee normaalizeeshin akka hin taane ifa godhaniiru. Muummichi ministeera ijjennoo Beerut nagaa barbaanna jedhuun ibsanii Libaanos Israa'el waliin kallattii yeroo mari'attu kun isa jalqabaa miti. Muummichi ministeera Israa'el Beniyaamin Netanyahuun wal arguu akka danda'amu yeroo gaafataman dhimmichi yeroo malee akka ta'e dubbataniiru. Walga'iin sadarkaa olaanaa kamiyyuu bu'aa marii fi adeemsa qabatamaa waliin wal qabsiisuu akka qabu cimsanii dubbatanii. Mootummaa Libaanos meeshaa waraanaa harka mootummaa qofa akka ta'uu fi abbaa biyyummaa biyyattii akka kabajamu hojjetaa akka jiru hubachiisaniiru. Ibsi kun kan ba'e wayita marii nagaa kallattii biyyoota lamaan jidduutti Waashingtan keessatti gaggeeffamaa jiruu fi mormii cimaa garee hidhate Hezbollah irraa Libaanos keessatti mormii cimaa ta'een kan dhiyaatedha. Libaanos marsaa waraanaa baroota hedduuf ture cabsuuf filannoo dippiloomaasii fayyadamaa jirti. Muummichi ministeeraa Nawaaf Salaam uummanni kibbaa Libaanos deebi'ee sodaaf badiinsaaf dabarfamee hin kennamu. Nageenyi kibbaa fi guutuu Libaanos kan mirkanaa'u mootummaa cimaa fi haqa qabeessa ta'een qofa jedhaniiru. Kooriyaan kaabaa karoora Kooriyaa kibbaa waliin tokko ta'uuf karoorfatte ifatti diigde. Kooriyaan kaabaa waggoota kurnaniif qajeelfama Kooriyaa lama tokko ta'uu jedhu beeksisaa kan turte amma galma kana ifatti heera isii keessaa baafteetti. Kooriyaan kaabaa waggoota kurnaniif qajeelfama Kooriyaa lama tokko ta'uu jedhu beeksisaa kan turte amma galma kana ifatti heera isii keessaa baafteetti. Tarkaanfiin guddinummaa Pyongyang Seoul irratti qabdu keessatti tarkaanfii haaraa ta'ee ilaalama. Gaaleen biyya haadhaa deebi'anii tokkoomsuu jedhu kan kanaan dura heera Kooriyaa kaabaa keessatti uumame guutummaatti haqameera. Yeroo jalqabaatiif Kooriyaan kaabaa keewwata daangaa naannoo isii ibsu heera isii keessatti hammachuu isiitu himama. Kunis Kooriyaan kibbaa akka biyya obbolummaatti osoo hin taane akka ollaa alagaa fi diinummaatti ilaaluuf murteessuu isii agarsiisa. Heerri mootummaa haaraan kun aangoo guutuun meeshaa niwukileeraa biyyattii ajaju harka Kim Jong Un qofa akka ta'u ifatti tumeera. Murteen Kooriyaa kaabaa kun waggoota dheeraaf abdii tokkummaa Waashingtanii fi Seoul keessatti ture caccabseera. Hiikni inni guddaan yaada tokkummaa dhiisuun carraa marii nagaa gara fuula duraatti taasifamu hir'isa jechuudha. Waliigaltee kamiyyuu amma ilaalcha biyyoota adda addaa lama qofaan ilaalamuu danda'a. Kooriyaan kaabaa biyya dhaabbata meeshaa niwukileeraa qabdu ta'uu isii seeraan beekamtii kennuu isiitiin Ameerikaan biyyattii niwukileeraa irraa bilisa gochuuf carraaqqii taasiftu caalaatti rakkisaa ta'a. Kooriyaan kaabaa kibbaa akka biyya biraa jettee moggaasuun isii carraa waldhabdeen naannichaa kamiyyuu gara waraana guutuutti guddachuu isaa ni dabala. Kunis USA michuu waraanaa Kooriyaa kibbaaf Jaappaan waliin qabdu akka cimsitu dirqisiisa. Hoogganaan Kooriyaa kaabaa Kim Jong Un waamicha marii pirezidaantii Kooriyaa kibbaa Lee Jae-myung irraa irra deddeebiin kuffisaniiru. Jijjiiramni heera mootummaa kun yeroo biyyoonni lamaan kana booda gara walitti makamuu karaa nagaan deebi'uu akka hin barbaanne addunyaatti labsanitti yeroo seena qabeessa ta'e galmaa'e. Puutiin yaalii ajjechaa sodaachuun torban hedduudhaaf masaraa lafa jalaa keessa dhokataa turuu gabaasnichi bahe saaxile. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutiin namni ganna 73 ajjechaa jeneraalota olaanoo isaanii fi haleellaa masaraa isaanii irratti raawwatamu sodaachuun nageenya dhuunfaa isaanii cimsuu isaanii gabaafameera. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutiin namni ganna 73 ajjechaa jeneraalota olaanoo isaanii fi haleellaa masaraa isaanii irratti raawwatamu sodaachuun nageenya dhuunfaa isaanii cimsuu isaanii gabaafame. Akka gabaasa CNN jedhutti pirezidaantichi naannoo Krasnoodar keessatti masaraa lafa jalaa keessa turuun torban hedduudhaaf turaniiru. Iddoon sheeffanii fi suuraa kaastonni Puutiin osoo ittiin dhiyaatin dura sakatta'insi nageenya bal'aan taasifama. Bilbila dhuunfaa isaanis akka hin fayyadamne dhorgamanii akkasumas meeshaalee addaa intarneetii hin qabne qofa akka fayyadaman dirqisiifamaniiru. Puutiin mana jireenyaa isaanii Mooskoo fi Vaaldaayatti fayyadamuu akka dhaabanis gabaafame. Kunis kan ta'e Yuukireen mana jireenyaa isaanii Novgorod jiru haleeluuf yaaluu ta'uu malti jedhamee yaaddoon erga uumamee booda. Sababni nageenya cimaa kanaaf sababa ta'e keessaa tokko ebla darbe boombii konkolaataatiin ajjeefamu jeneraal olaanaa Raashiyaa Vaanil Salvaarov ture. Ajjechaan kun bulchiinsa Puutiin keessatti qoqqoodiinsaa fi shakkii gadi fagoo uumeera. Akka ISW The Institute for the Study of War jedhutti addaan ciccituun intarneetii Mooskootti mudate nageenya pirezidaantichaaf eegumsa diroonii waliin wal qabateedha. Puutiin jeneraalota isaanii olaanoo 10 eegumsa addaa akka godhamuuf ajaja dabarsaniiru. Kana malees sirni qilleensaa Paanester S1 fi S400 naannoo mana jireenya Puutiin baay'inaan bobbaafamaniiru.
Dubbimaan Kireemliin Dimitri Peskov milkaa'inni haleellaa fageenya dheeraa Yuukireen tarkaanfiiwwan nageenyaa barbaachisaa taasiseera jedhanii balaa shororkeessummaa kana ilaalcha keessa galchuun salphisuuf tarkaanfiiwwan barbaachisoo ta'an hundi fudhatamaa jiru jedhanii. Gama ibaatiin ammoo loltoonni sarara duraa waraana Raashiyaa keessa jiran miidhaa guddaan akka irra ga'u erga himamee booda qeeqni Putiin irratti ka'u guddataa akka jiru himame. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'uuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube channel keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabanne kanneen turanii waan nu daawwattaniif galatooma.